Iciitiin caaltuun har'a Muktaariin harkaa baaftee akkamitti baaftee maaliif baaftee? Caaltuun achi keessatti Muktaaritti bilbiltee Muktaararraa iciitii isaa cimaa ka fuute Muktaarillee akka keessan jabde. Ifa bilisa ta'e jedhe namoonni tokko koomentii irratti waan taane isaan jedhu. Caaltuun moonas ofiitifuu sodaattee jirti. Fuudhaa jechaan jirti. Achi keessatti illee haasawaan hin waraabtee Muktaar aadachuu maaliif intala isin irratti hafee jechuun geette jechuudha. Sirriidha. Nuti aadaa arsii jedhanii siiqanii yaanii malee dirqiin gatti gurguruun jiranii fedhii isaati abbaan waan fedhe haa godhu. Hiriyaa tana laalame. Hiriyaa sitti fakkaatullee garuu isa duwwammii maal haasa? Icciitidha barkunam. Muktaar maaliif haasa akkasii san haasa? Barbaaduu fuudha barbaaduun dhiisa. Garuu mootii dubbiin kun yoo fedhiin ta'in akkamitti dirqama jedha. Dirqaman jaarsuuti. Jaarsotiin immoo akkuma beekamu yaani arsii keessatti maanni wanna qabde gariin dhiiftu galmaan geette. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu akkuma nagaa keessan isin jecha. Akkuma beekamu har'a viidiyoon qabadhee isin fidetti dhimma waa'ee jaddiid Muktaara gaafii wal qabatee dhugumatti jechuudha. Namoonni tokko aararra jiranii kun koomantiin arabsaa kun maal jedhaa kun akkas jedha. Ilaa caaltuun ofiisiitii sodaachaa jirti jechuudha. Sababni isaallee dhuguma karaan jaddiid qabatee Muktaaris ni qabata. Boodara Muktaarillee hanga afuriituun fuudha maal jedhee odeessa jechuudha. Kana obboleen keenya shamarreerri jechuudha. Jaddiin dirqamaan itti fuusisanii dirqamaan fuudhaa jira arsiirra miti arsiin dirqamaan namatti kennitu intala isiirra akkasiistu. Odoomaa kabaja sii gootuyyuu garuu mootuu dirqama otoo hin taane fedhii gurbaate jechuudha. Gurbaan intala arge achitti maaliif kudhan deddeebi'a? Maatii qabaa bar jaddiidhaan fakkeenyaaf maatii isaatu jira harar taa'uu danda'a bakka fedhii taa'uu danda'a obboleessan isaan jirti miti. Jaddiid yeroo kana galgala Muktaaraa maal godhuu dhaqa? Maali amma fakkeenyaaf yaani bakka qalbiin si jaalatte itti deddeebita. Deddeebitee ilaaltaa itti deddeebitee dhayitaa yaani tarii gurbichaa qalbii irra bu'ee mucattiidha. Kuni dhugumatti waan baay'ee nama jibbisiisu haalli inni hojjetaa jiru. Dubbiin kun biraankii taa'ee itti fufallee hin beekamne. Garuu immoo jaarsotiin ibidda qabsiisaa jirti. Ibiddi yeroo qabsiisaa jirtu intala tana gurbaa kanaa kennu. Gurbaa kana gaafa kennan gurbaan kun asii gara Yamaniitti deebi'uu gonkumaa hin danda'u. Akka jadiidsa kaalamee hidhamee Itoophiyaa keessa taa'u gochaa jiran. Mucattiin garuu eenyummaa biyya sanii qabdee ijoollee ofii guddifachuu ni dandeetti. Maaliif hojjettanii? Garuu wanna kana godhu kun jaarsotiin illikii keessa akka nama illikii keessa galeetitti yaani arsii irratti dubartii lama sadii fuudhuun yaani hin fuuti. Shari'aa Islaamaatti irratti illee fakkaata. Garuu yeroo gubataa kana keessatti mucattii daa'ima kanarratti ijoollee daa'ima kanarratti mucattii daa'ima ijoollee daa'ima qabdu kanarratti hadhaadha kanarratti dalaguun dhugumatti bakka dhiirri walumaa galatti saree dhiisee dhumaa jechuudha. Kabaja takka hin qabdu. Jaalala tokko hin beektu jechuudha. Dhuguma jaalala hin beektu dhiirti jechuudha. Maaliif otoo jaalala beektee har'a isii tan harkichuu tanarratti hin fuutu. Dhuguma amma miilaala isanumti jadiid gaafa fuudhe biyyatti fuudhe hin deebi'a. Gara Yamanii hin deebi'u baatan. Joteen tun immoo likkii tokko keessa seenti haasaa biraa keessa galuu dandeetti yaada bakka wallaahi hin beekan. Kun immoo waan fakkaatu maaliif carraa ofii ganama qabame galmaan gahuu dadhaban. Ani bakka ijoollee Yaman turteetun bakka haalumti isaaniitu adda namatti ta'a. Hundi isaaniitu dhiiruma dubartii lama. Jadiid kana afaan namni baga diddee kaamilaa wallaahi tasiif kaamilaan baga diddee jadiid hin beekti bar waan namni keenya dalagu kun jechuudha. Waan itti dhufaa jiru itti agarsiise. Gartee odoo gaafsan kaamila illee fuudhee biyya Muktaar wajjin biyya gale har'a sima fuudhan bakka kaamilaa achii gurgurree jedhanii dhiisu warra manni sun kaamilaan teennaa jedhanii dhiisan eema fuudhan. Eema itti gurguran jechuu kee. Jaran namni badee jira. Namni fayyaa hin qabu. Dhugumatti caaltullee baay'ee itti aartee jirti jechuudha. Warra Muktaarittis bulee Muktaarittis baay'ee aartee jirti. Namoonni immoo Muktaarin qarabsatan immoo dhuguma yaani waan isaan qabdu. Maaliif hojjettanii wanni qabdu maaltu jira?
fakkeenyaaf inni dubbatee jira dhimma abbaati yani mirga abbaati isa keessaa qaba isa harka keessaa qaba yoo nu utaalcha maal bite jedhee shiriir jechaa jira maal abboo hamma fedhe uummata maatii san yoo wal jaalate ilmaan isaatiif muktaar walitti hin gurgurani nu ilmaan ta'e walii kennan hin jirani maaltu cinqii dhaqe maaltu waldaalaqee dhaqe oguma kuma caaltuun jette mucattii irratti hafe moo maaliif dhimmi isaan kana geessisiisa ilmoo isaanii immoo maaliif ol fuudhanii kanatti diran ilmoo isaanii maaliif ol fuudhanii wallaahi lasii mana na aarsitan warra aarsi kun jaarsotiin balaa buusaa jirti jaarsotiin ammallee akkuma itti fufteetti jirti jaarsotiin ammallee wanna goonan dhiifnu yaa uummata kiyya jechuudha ani akkamitti bakka dubartoonni akkamitti jiraannaa jiruun tanna akkamii faltiteen maali karaan keenya gamtu nu baasa bakka kun ama ijoollee yamantuun addumaayu jechuudha bakka waan himan isaaniitu namaan galu faallaa jira sa'idoo tokkicha bichaa yoo ta'e malee sa'idoof abdiin akka nama durii hangafa duraan taalaalu isaan yoo taate malee kunniin bakka hafuulluftuudhaan wanna raaraa hanqabne jechuudha hundi isaaniitu wallaahi lasii akkamitti waan akka dalagan wallaahi nama ajaa'ibsiisa. Kanaaf wanni godhamu maaltu jira wallaahi waan hundaa rabbiin ka heerumallee abbaa manaa isaanii rabbiin haa bulchuu ka ganaa heeruma dhullee rabbiin hiree isee haa baasuu fi dhugaa dubbachuuf wallaahi an akkam jedhee isinitti hima hordoftoota fi kabajamtoota kiyya yeroo ammaa kana bakka jireenyi qaalaa kana keessatti dubartii lama fuudhu sirrimatti ulfaata lamaa miti takkaa yoo ilmaan wajii yaani ulfaata wallaahi sirrimatti ulfaata jechuudha mee akkuma gurbaan kun godhee akkuma inni itti fufsiisu akkuma jedhan dhugaa godhanii deebi'ee warri jadiid sun immoo achi ka'ee hin dhufu harrii kaanii hin dhufan warruma kanatti itti diggisee warruma kanatti yaani waan hunda godhuu hedana fakkaate ani barna garrama maaliif kasaaraa keessa seensisanii maaliif ufillee immoo kasaaraa keessa seena maalni morkii kana hunda ga'e akkuma caaltuun jetteetti muktaar qabuu hin danda'a obboleeyyan isallee mee qabuu hin danda'a jechuudha maaliif hadhakaa yaani waan fedhallee ta'u lakki waan akkanaa kanatti hin deemnu waan akkanaa kanatti hin seennu hin bareedu anillee bulchitii yaafoo gurbaan kun ilma qaba erga jedhee booda murteessanii nun jadeeta lakki an odoo sunuun akka intala teessan isinii tufetu jira malee oluma qeqqelee deergee har'aa miti gaafa keessa ga'ee bootu jira gaafa keessa ga'ee rakkoo yaani jira miti akkanumatti gaafa keessa ga'eetiin warwaatutu jira omaa miti yaani kana waan nuti jennu gaafiyaa aartii maal jettee yaani namoonni koomantii isii barreessitan akka isiin miira biraa keessa hin galle akka isiin yaani maaliif namni yeroo jaalala keessa galee kalaas ulfaata kammaan jaalateen ulfaata kanaaf dhiifama naa gochaa asumaan immoo naaf golchaa iddoo kanammoo oduu daawwattanii baay'ee namatti tolaa bakka babbareedadha kanaaf viidiyoo gatti tana isinii waraabe maaliif hojjettanii hanga tokko bakka babbareedduu iddoo kanammoo bakka taphaati itti bohaaraa isin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa laayik gochuun sheer gochuun sabskiraayib gochuun akkasuma namoonni yaada qabaattan yaada keessan nuuf laadhaa isin jechuu barbaada namoonni qeeqa qabaattanis akkasuma Yakumulla isinin jecha barbaada qeeqa keessanitti fufa koomantii garuu babbareedaa barreessaa mee yaada keessan kennadhaa isinin jedha viidiyoo isin irratti dheeressuun barbaadu hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh hordoftoota kabajamtoota
digdamii afur laayik gochuu share gochuu subscribe gochuu akka hin takkine wanti isin irraa qaba. Inshaallah kunillee iddoo baay'ee bareedaa ta'edha. Baay'ee namatti toludha. Asitti akkasii isin ijoolloota kabajamtoota kiyya rabbiin nu haa eegu. Wallaahi hiriyaa keenya abbaa manaa keenya bakka waa hedduu jira miti obboleeyyan kiyya. Wallaahi rabbiin kiyya isin haa eegu inshaallah. Bakkuma jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Ka abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan isin irraa haa tursiisu. Ka jaalallee qabdanillee ka kanaan jaalatuu heddanillee yaani hunduma keessanuu. Kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinuti. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Hordoftootaafi kabajamtoota maatii 24. Baay'ee baay'ee.